بالله كم تستطيب القروح ويبرأ جروح الكسير بالله كم تستطيب Selama dalam tahu ada jenazah tulisin hadis. Umbata haynya kono ga amman le thoro rajula insyaallah ila garre gudun fatan gudun fa jom du yechuda gudun fatan akanara gudun fatan abdi kaba wan duran isini gudun fe narais gudun fatan yecha la duwa ulul hadaf khayu al ana ittifaqa dasi tenya khayu al ana khayu ragarre khana duwa la ومنها وجيلين أجر خايو إلا الآن نمجيس وجيلين خايو إلا جرري نمجيس خايو فين إسيبو ده خايو لنفين وجيلين خايو سريت نمجيسيتو وجود المربين الأفزاز إن أجر جيران شودا إن خايو الآن نمجيسو جيران شودا ورين نمل إنجسو ورين هريان قم دادان قم خنمل إنجسو جراب شوداني نمني خايو قدار غاية شود خايو الآن غاية شود نمني هريان قم نمني لنجسو وانا ما برسيسو برسيسا نمل إنجسو خنم برسيسو هريان قم خفكين قم ندجي تنر جراب شو نانو تبكه barsiisonni kanaa jiraachuun ulamaa'ii rabbaaniyoota sheekotii leenjisu nama oomishee achi baasu sheekotii waa calleessitee achi baasu inagarree karaa namaa taraatu karaa akka seenan fullaan gamachi caan nama ceesistu sheekotiin barsiisonni leenjistoonni akkanaa jiraachuuni namni tokko haayoo guddaa ragaa jechuudha. Ilmi tokko haayoo guddaa ragaa jechuudha. Intalli takka bakka guddaa rageessi jechuudha. Maaliif namaan nama oomisha, namaan nama dalaga, namaatu waa abuuree uuma jechuudha. Akkasii bara harka namticha sanii irratti namni uumama. Harka uumu rabbi nama kana uumu rabbi nama kana dalagu immoo namaa dalaga nama kana. خاوم ربي مري خدلو أكا ينقر برباچي سمسنتي خنما أنا دلغو نمان نما دلغا بيخا تناف وجود المربين الأفزاز لنجسوزي أهليان قمني لنجستونين أغر فكين قمني جراجون خناني أولو الهدفين خايوم قدار الغمايجون نمجزو کو فرّا يعني فرّا شيتي فرّا يعني شيتي جون جولي مامون جولي تر منت في نحوي كراسس فرّا يكون فرّا ये शेतीची फर्रा जानी होन जोले मोतीचा मामून जानी मामून खजानी जमाना मामून भी ये पूछू तो रेसन मोती अब्बासों का नहीं हो रहा अब्बासों का राजूले अब्बासों का सनी राई इधर मामून खुन जमाना इन्नी बुच्चुसन जमाना सनी थी फर्रां खोनी शेती की फर्रां खोनी मना मोती दुफे जोले मोती थी नावी करास सदुआ नावी बरसीस सनी जोले नावी ओगू करास से शेती की नावी विसर्फी करास सा ओगू करास से गब्बाऊ देमु जोलेन अना शेखा खोबे खाया भी अना शेखा खोबे उसे ये ते बोलते जोले मोतीचा बोलते का जोले मोतीचा सनी शेने की जेन वोले नाती अजीज अब्बा अजीज या इल्मखी या खोबे तकना ऑफिसी अजीज खोबे तकना ऑफिसी ये जोले अके वोले गुने बर शेती लेंजिसा कौन शेती जो होनी जो होनी अजीज अब अजीज मिला तो कोना ऑफिसी अजीज तो कोना ऑफिसी वोले ना ये जोले सिना वोल आउदेम तो वोले तो अदर और के जानी सनी का गुया इत्तिआन उबिदे रुफो
beekawaan mana mootii keessatti dalagame mana masaraa mootii keessatti mooraa mootii keessa walii dalagame wanni buxumiin takka shaqamiin takka noqotu mooticha ni geessi beeka maali nama odeeffannoo fuudhee mooticha geessu jira ayyaayyaa mooraan abbaan fadhe afuratti baafatu miti namni fadhe keessatti afura baafatu miti mooraan tun shaqamiilleen biqiqqoon takallee qabdee sagaleen biqiqqoo sanii mooticha bira deemti injiroonni kana sanigaa mooticha himanii barjoolleen ta'e sheeticharra wal loltee ijoolleen ta'e kophee uwwifnaaf jedhanii wal fixuu ga'anii anaa uwwisaa birra wal lolu ga'anii akkasitti dubbiin tuni oduun tunish bira geesse bar mooticha bira geesse sanigaa guyyaatti aanu bara guunni ijoollee qaraasisee fixe qophiyeetuma achi taa'eef mootichi ni hinaafaami ni hinaafe illeen dila kana ijoolleen xiyyeenumaa hunda daran jaalatti sheeticha kana je'eeggaa akkasitti sheeka kottumee jeen ni dhufe sheeka jeen jabaan namaa eenyuu jeeni bar biyya tana keessa jabaan namaa eenyuu jeen haayi jabaan namaa isini qaajeen mooticha keenya isini qaajeen jabaan namaa siif eenyuu jabaa jira biyya tana jennaan jeen jabaan namaa kakalee ijoolleen kophee uwwifnaaf jaanii irra wal lolan santu jabaa namaatiya yaa mooticha keenya akkasii miti dhageessatu jedhu yaa mooticha ani ijoollee tana hin agarre naa uwwisinaa jeellee numaan sigaale lakkii naa uwwisinaan kophee akkuma kiyyaan uffadha jeellee numaan sigaale garuu hogguu isaan didan si uwwisnu malee jaaniin kophee takka tokko akkanaa uwwisan wali araarsee jedhu garuu jee mooticha keenya yaa mooticha keenya ina yeelal nama sadii itti naafanii je nama sadii yoo kabajamanis maa kabajaman jaanii nama sadii itti naafanii sadeen mee nuyi ni sheeka sadeen joolleen inagarree aada abbaa yoo kabajan nama irraa dhalatan san yoo kabajan yoo matarratti hin deeman itti naafaniya nama saniif kabajamuu qabaaya halamada mootiin biyyaa yoo kabajame hawaasni mootii yoo kabaje ummanni mootii yoo kabaje itti naafanii mooticha san kabajamuu qabaa kabajamuu san haqa godhata maa ummanni akkasi kabaje jaanii itti naafaniya ala aboo sheeka dubbiin nu beekti tabiroo yennaan sheekas darasaan maa kabaji jaanii itti naafanii jeen sheekni kabajamuu qaba darasaan sheekatii kabajamuu qabdi namni barataan barsiisaa kabaju qaba barsiisaa yoo kabajamees itti hinaafuu hin qabanii jeeni bar yaa sheeka jeen laal jeen sheeka ani amma badhaasaa si qopheessee sheeka jeen badhaasni si qopheesse diinaara 100 si qopheessee jeen diinaara 100 diinaarri 100 ijoollee tiyya leenjii sheeka kabajuudha leenjii sheeka fi guddisuu irratti waan naa guddiftee jecha ono diinaara 100 si badhaasee jeen diinaara 100 kabiroo immoo atummaan sheeka akkanaa ta'u sheeka akkanatti dhagarree muuxannoo qabu sheeka tajribaa qabu sheeka akkanatti cimaa kana ta'uu keetiifuu namuma akkanaa qeetii dhufee nama akka qeetii kanaafuu badhaasaa 100 si kannee je'eeti akkasi ijoollee isaatiifis 100 qopheesse ijoollee isaa maleedha sheeka keessan akkanatti hubattanii sheeyni agarree darajaa qabaa barsiisaan darajaa qabaa jettanii kanam tokko isinin ajajin kanin isinin ajajin akkasi kophee rawololuu saniif isinilleen 100 fudhaa jee akkasi ijoolleelleen 100 harkattee 50 baddaa fudhatti
akkati sheerii badhaasa 200 fudhatee deemee jechuudha. Kanaaf nama kanama oomishu kanama dalagu eenyu beektaa? Barsiisaa hiriyaan qabu. Warra nama leenjisu warra ija abbaatiin, ija barsiisaatiin, ija sheekaatiin ijoollee tana laalee guddisu. Kana argachuudhaani ijoolleen hin agarree wanni taatii jechuudha. Hin agarree sadarkaa guddaarra geessii jechuudha. Sadarkaa guddaarra geessi. Barsiisota akkana hiriyaan qabnu barsiisota jechuudha. Barsiisota akkanatti nama barsiisan kan sheekotii ulamaa'ii gurguddaa Ibnu Khalduuniin Imaam Ahmad irratti leenjii fudhadhee leenjii Imaam Ahmad bira dhaqee laala zamana Imaam Ahmad masgiidaa galchansan ilmii masgiidaatti sin qaraasin majlisaa sin qaraasisin ja'anii dhiibbaa itti godhanii haleellaa takka tarkaanfii mootummaa yeroo san jiru itti fuudhee sheeka mana galchan akkasitti itti dhaqee manatti itti dhaqee yaa waan aggadanii jiranii ganama gizee dhuftu laal ganama gizee dhuftu yaa warra rabbii ilaa warra suljiiti biddeena tokkosi kanneetumaan hanga biddeena san nyaattu leenjiiti irra sii bahaa jeeni bara huuno andaliis irraa dhaqee bara andaliis irraa huuno biyya shaam kana dhaqee kam gurbaan kun akkasitti leenjii fudhate Imaam Ahmad irraa leenjii fudhatee achi isa bira barate amajjaa wanni keessa taa'e goda keessa kitaaba kaa'e eenyu azaa Ibnu Khalduun leenjii Imaam Ahmad irraa fudhate san achi bira dhaqee bira taa'ee irraa leenji'ee ilmi san leenjii isaa saniin akkasitti waa hedduu dalagee jechuudha. Ibnu Khalduuniin amma hin agarree wanni ja'an kan hin agarree hawaasummaa waan barnoota amma hawaasummaa ja'an kan barnoota amma hawaasummaa sooshaal laayifii kan barnoota hawaasa ja'an kan akka addunyaan amma hin agarree itti qaraasuu jirtu yuunivarsiitii cuma qaraasan kan amata ja'a gaara keessa goda keessa taa'ee waan kana dalagee Ibnu Khalduun dalagee jechuudha waan ta'e amma ja'a goda keessa taa'ee jechuudha. Eessaa fidee waan sana isaa baase Imaam Ahmad bira dhaqeeti sunan irraa qaree hadiisa irraa qaree quraanuma kana keessaa waan kana baase kam laagaa dhiirtii asuma keessaa suga baaste asuma keessaa amma addunyaan amatatti ilma keenya tuutu biyya teenya waan kana dura dalage jedhanii guyyaan sanni kabajama amma biyya Ispeen keessatti guyyaan Ibnu Khalduun barnoota san baasee addunyaa irratti qeebaltii argate san barnoonni waan akkanaan qabnu addunyaan jedhanii waan san bakka kannaniif san arrallee amatatti ni kabajamaa jechuudha. Ibnu Khalduun jedhanii maqaan dhawu malee yoo fadhan jijjiiraniiti maqaa jijjiiraniiti malee asliin barnoota sanii leenjii san Imaam Ahmad biraa dhuftee jechuudha. Akkasitti sadarkaa guddaa san maali kuni namni gizee hin agarree sheekotii bira dhaqe ulamaa'ii bira gizee dhaqe oolee bule isaan bira ture waa hedduu irraa argataa jechuudha. Waa hedduu irraa barata barnoota bal'aa barnoota hin agarree hawaasa fayyadu irraa argata waan hin agarree warri leenjisu kun jiruun waan warri nama oomishu kana jiruun hin agarree sadarkaan guddaan gararreedhaa jechiisa irraa hin dhabamtuu jechuudha. Waminaa ammallee wanni culuwul himman nama geessu yaada guddachuun nama geessu yaada guddachuu kanarraan si qaarsee kaayoo ol'aantu irratti wali nama geessu wa qabla kulla shay'in waa cufa dura quwwatul iimaani billaahi jabeenya iimaanaa qabaachuu jabeenya iimaanaa darasaan tokko jabeenyuma iimaana isaatiini ilmii guddoo baratee akkasitti sadarkaa guddaa irra gaha jechuudha. Sadarkaa irra guddaa argaa fi sabiilillah wattaqullaha wa yu'allimukumullah rabbi sodaadhaaya rabbiin barnoota san si barsiisaaya si argi akka ilmiin tun sii mul'attu si hoo
خيس أجي سيغرسيس وأنا من أغرياتي خيس أجي أغرد وقو خيس أجي سيمون لتي صدركا وداس هدي تاجتو أما علماء بيتينيا ورى علمي خيس أجي شيخ محمد أمين خروفا ورى ربي خيس أجي غرسيس شيخ محمد ولوفا لا ورى جربوا الأمة واتقوا الله ويعلمكم الله صدر كاسري في سبيل الله ربي بيومتين يتنتي قلبي إساني برخا بولي أني إساني تي برخا بولي أكثت شيكوتي عالما شيكوتي قربودا على إسان بولي فكين يعف وني فقط جري لندين إني مقانسا مالك أكينانجي إنو شيني أكينانجي يا هلغر يا غلام إني أرى نانجي إنو مقانسا شيخ إني أوكي مالك أكينانجي شافعي شيخ إني بودا شيخ شافعي لا شيخ إني بودا شافعين نانجيجي إبر مالك كي نانجيجي إني أرى ألقى الله النور في قلبك يا مجا نانجيجي قلبي تغير غيث ربين إفادة قدر به فلا تطفئه بظلمة المعاصي لا دلي دان دامسي فاقنا نانجيجي مالك إفاشي دي بربين صدى ربي تيمي أرقم واتقوا الله ويعلمكم الله يا غلام نانجي يا مجا إني أرى الله عن ربي ألقى الله في قلبك نورا قلبي تغيثت إفادة ربين أركيتي فلا تطفئه بظلمة المعاصي بديدان فران نامسين نانجي أسمى شيخاو جيانوتين جيغافتو شيخاو جوسو يانوتين انتتي بريدن تكاز دفتي جاكي اسمين لتجي حكومت انتتي بريدن سندفتين شيخا هنگزينا دفتو قادالتين حقو اسين نبلا دبرتي ميلا بود آنسا شيخا غيرا تكو ميلا بود آنسيتين وكي إلرا تكو ميلا بود آنسيتين درزا تكميلا ديلا لجي هنگزما تيرزين نار قابت دي هنگزما تيرزين دي نار قابت دي ولقد انجيجي كذل مكسندك يا مجانا انجيجي شكوت إلى وكيع سوء حفظي وكيع التيني مدي عمين حفظي خيا فأرشدني إلى ترك المعاصي بديدي سجين نقج الجيع فأخبرني نعوديس أن العلم نور برنوني إفادة ونور الله لا يوجد للعاصي إفان نما بديد ربو في الخنة منانجيع أكستي إن أغرى صدم ربيتين ولا درجة بدو لك إنجيل صدم جورا صدا ربيتيني إنمي تلا خيسسي خنا ربي خيسا كيس جالسيسا كيكو خنيمان تتافو مدرسان قوتي متاعبيت أكا محمد أفرين دي سينما محمد ابن خزيمة محمد ابن جرير الطبري محمد ابن إسحاق محمد ابن خزيمة محمد أفر بيا مصر أخذت درسوا ما رفني برتا أسيب بيا مصر رفني درسوا ما برتشو ترى محمد ابن أفرين بيجا درسوا ما أنتم بيتي بيجي درسا قابته شيء ندور درسا أولي تا أولي سن كأنه هررجي إها يبتو هررجي بها قفيد شيني هررجي بها يبتنا هررجي إها سنجيسا درسا مالي قد إيشومي سانجير قد أديري سانجير جيسا درسا أولي سنجي أنا فيدا شيني كلا بر شيني أيلي كأول شيء كوتي يجيب تجراور درسا قدي ترى أول جيسان تا أولي ترى قد فيدا يجيب قد إيشومي قد أديري إنجير قد أكغارت بيلويتي إنك أتي تكراب ilmi akkasi siiganti garaa qulla siiganti qabbana keessa siiganti akkasitti biyyarraa deemanii biyya namaa jiran beelawan gaa darasaan nama beeloyti beekama gaaf tokko darasaan beeloyti jaalakii jettee jaan
الذي ميبني بابا بيت الرا ويلكين وفودي دو يلكين وفودي نما بيت الرا يجان توك ها وقوسي توكي يجان الذي بني بابا بيت الرا نتيان كاسي ونجان كاسي ولك أبني نما وانك أبني الرا يجان كاسي لا لقو بيدوني مي باب مكان بني باب الصلاة باب أكنا جرامي خنا مالي نمالي بيخان جكوسان الذي بني بابا بيت الرا ويلك إنه فودي كندا بيت الرجال الذي بني بابا بيقرا نتيان كاسي ولك أو بيقولي لما وان كم الرجال يا خالص أكاسيتي شيء محمد أبراهيم خوني بيلون سنك ولنجان نخيسا إتا مرنيتي أكاسي خيتا لربي ديمي صدقان وقرتو لنجان إيه بينما جراني eessuma fi adeera tokko ganda kanaan qaba wanni isaan barbaadan far ilmii qofa bara ilmii akkanumatti argadda seete akkanumatti goobaraa haadhateetii jalatti asumaa baatee asitti masgida kana qaraatee asumaa asitti namni laga ce'een qara'in laga ce'ee waa nama himuu hin danda'u namni laga ce'een qara'in namni hin agarree laga tokko tarkaanfatee hin qara'in laga ce'ee waa lama kan hin danda'u akkasii jee alimni kayya guddaan akkas jee laal duuba akkasitti Muhammad ibnu Isaaq irratti ixaan beebar ixaan isa rabbe kadeemee kadhatu sadaqaa isa jechuudha ixaan rabbe akkasii ixaan gidee godhani Muhammad ibnu Isaaq irratti ixaan beebar sariki jee abooga anaa deeme sii kana taa'ee haya hawaasuma kana akka rabbiin haa laaffisu du'aayin godhadhaa qoyaa jee jaan rakkaa lama salaatu jira jaan rakkaa lama salaatee yaa rabbi hawaasa naa laaffisi hawaasumaan sadaqaa kadhadhu kanaa sadaquma tanaa namni yellame yoo siin jaala isaa miti yaa ta rabbi hin jiru yaa ta yoo siin jaala kam akkasitti anaa rakkaa lama salaatu jiru hulaan dhadhaa'umte jee akkasitti xiisha afurii dhufe maallaqa xiisha afurii dhufe aboo Muhammad ibn Khuzaymaa qabi ana ono hoo ba'asa bika ilayhaa malikun mootichaa si erge ayna Muhammad ibn Jarir Tabari ono Muhammad ibn Jarir mee ono ana hoo mee Muhammad ibn Isaaqo ono mee Muhammad ibn Khuzaymaa ono salatu jiraya salatu jira aya boya salatu ogo assalamu alaikum je o ba'atha bika ilayha malikun ay motijan no eri sinergia akami motichi do erge manama ne eda motichi jolen darasata kabelote biyar qaisat jolen darasata kabelote manama wanya tudabde jolensa akasitti khaysumman biyatan dufte ilmi qaro jirtu isin taw isin beekhe wala jolle sani je akasitti maallaka isini erge qoli masruufa kaysan ka amataatiya uli amata gufitan hangan takka qabdani waan amata asumata qara jolleeti yendemina yaaniti akasitti fi sabilillah kana rabbiin guddifatu rabbiin ufma oomishatu sodaa anneefi qalbii isaatti imaana umme haka Imam Shafi'i sa ne khayna garre nagarre haka Imam Shafi'i sa Muhammadota alafa Muhammad Afrem kun Muhammad ibn Khuzaimah alima hawasni alami islam atiyajamute khani Muhammad ibn Hazmitis Muhammad ibn Ishaqis Muhammad ibn Jariris Tabarinis شفتي علماء الربانيين ورا تاريخ دلو ورا حديث قتل ورا تفسير فسر جرى على تاريخ أكستي علماء نكرات القوم شمته في سبيل الله فاتقوا الله ويعلمكم الله إمام الشافعي جان حادثة إسر أو قبضية نقرر
laal daftara dhaqee warra dukkaana katabu kana bira dhaqeeti ijoollee warra dukkaana waa gurguru kana waraqaa gizee waatti barreessa waraqaa liqii nama isaan irraa fuudhee fi nama warraa bitate itti barreessa gizee itti barreessan ja'aan waraqaatan kaartoona kana gama itti barreessanii miti gama kannaa jaan ganama kan gizee itti fayyadamtanii darbitan isaan san dhumee isaaba san nama adda fixattanii hogguu waraqaa san darbitan gamatti aanu san waraqaa ittiin fayyadaman irraan darbinaa jechuu ture dukkaana irra deemee akkasitti waraqaa namni guddaafat darbe akka guddaafatti hin darbamne kadhatee dukkaana dhaqee akkasitti achirra barreessu ture jechuudha. Gamatti fayyadee miti gama kaan itti barreeffachuu ture hadiisa achitti ama torba quraana fixee jechuudha. Ama kudhanitti haffazee quraana ama kudhanitti hadiisa qaroo eegalee jechuudha. Haadhuma bichaa qaba. Wanni inni ilmi itti argate maal? Wanni inni itti argate keessa isaati. Sodaa rabbii inni qabu. Quwwaa imaanaa fi sabilillah. Quwwaan imaanaa tuni gargaarsa sii taate akka rabbiin si gargaaru san sii taate jechuudha. Irra hedduun sheekotiin keenya warra akkanaati. Irra hedduun sheekotiin ulamaa hin ta'e. Namni akkasii jala tuqee itti jabaadhu jedhee dhagarree gaangeedhaan fuudhee bakka ilmii geessee akkasiin fuudhee fardaan geessee maallaqa achitti ergeef hin jiru akka yuunivarsiitii maallaqa nama ergan kanaa dhaabban. Yuunivarsiitii amma mucaan tokko yoo qarshii tokko ergineef baasitti firraa as deebi'a. Kan nyaannichi jiru. Dokkeellee ha dokkeechi nyaatu. Nyaanni mangistii dokkeellee ha jiru. Dokkee sana dadhabadhee jechuudha. Yoo asii waatti fufnaan waa itti gugguduun fuwaatan jechuudha. Maalleeni afnaan dhufee shaantaasaa fudhatee dhufe jechuudha. Dilli sheekootiin teeyyatuun fi sabilillah. Quwwaa imaanaatiif sodaa rabbiitiif kanaatutu darajaa guddaa nama geessaa jechuudha. Kanaafuu inshaallah obboleeyyan waa'ee kana irratti deebinee rabbi jedhee kaayoo guddaa nama geessa. بالله كم تستطيب القروح ويبرأ جروح الكسير